Akkam jirtan fayyaa keessanii nageenyi badhaadhaa babaaroo fayyaa baga jiraattan jecha erga dhiheenya kana muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad paarlaamaa irratti magaalaan Dirree Dhawaa heera lafa Oromoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa akka taate dubbatanii asi humnoonni Somaalee naannoo sanitti ol godaananii quqqubatan kun jeequmsa haasaa jiru. Amma dhaamsi kiyya kun kallattiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa ilaalaa jechaan. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa akkasuma bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaatis dubbiin kun kallattiin isin ilaalataa jechaadha. Magaalaan Dirree Dhawaa osoo heerri Itoophiyaadhaan tumamin dura uumamaan seenaadhaan lafa Oromoo akka taate qalbii guutuun amanuu nama feesisa jalqaba irratti. Qalbii guutuun lafti tun qabiyyee lafa Oromoodhaa Rabbiin Oromoo irratti uume ta'uu isaa mamii tokko malee qalbii guutuun lafa Oromootii jedhanii fudhachuu nama feesisa. Waliin jiraachuun waan biraa, waan ifii qabatanii immoo mana ofii keessa jiraachuun waan biraati. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaan Dirree Dhawaa akka heera mootummaarra jirutti gara bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti akka deebi'ee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin caasan bulchiinsa isaa diriirfamu ammumarraa hojii manaa godhatee gara mootummaa federaalaa waliin dubbii tana heeran ummata Itoophiyaa beeksisanii heeran raggaasutti deemuudha. Raggaasuu maaltu jiraame already raggaasifame hojiitti seenuudha. Mootummaan federaalaa immoo dhimma kanarratti nagaa naannoo sanii eeguu fi humnoota jeequmsa kaasan kana tartiiba qabsiisuun dirqama isaati jechaadha. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa immoo nagaa uummataa naannoo sanii mootummaa federaalaa waliin ta'ee eeguun dirqama isaati. Uummanni magaalaa Dirree Dhawaa keessattuu uummanni Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa qe'ee teessan irratti gadheen harka isinitti ol hin kaasin. Gadheen harka isinitti ol hin kaasin. Dhiigni keessan hin dhangala'in. Qophiif barbaachisu hamuu halkanis ta'ee guyyaa taasisa. Har'a warri abdii kutatee gaala fi re'ee oofaadhaa qe'ee keenyatti ol godaanaa turan kuni oowwa jalaa qubsiiftanii mana kireessitanii fi mana kireeffatan kana isinirraa bitatanii har'a qabiyyee lafa teessanii qabiyyee lafa teenyaa nu mormaa jiru jecha. Uummanni Isa jedhamu kun Dirree Dhawaarraa Jibuutirraa hoola fi re'ee karaa dawwallee kanaan babal'ifannaa isaanii bara eegalan san keessa gariin isaanii immoo baaburaan gara magaalaa Dirree Dhawaa oowwa jalaa dhufaa akka turantu himama.